Samiti. Boysi baga nagaan dhuftee sin argine baga nagaan dhuftee bakka sa'aatii kana eegdee nagaan dhufte sin jedha. Na sin jedhaa jedhee dagadhe. Mokotii baga nagaan dhufte dubba ubbo. Baga nagaan na eeddanii warri gubbaadhaa moderate gochaa jirtanii akkasumas warri karaa jalaatiin koomentii fi yara jajjabaan jajjabeessaa jirtanii guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Akkam jirtuu kabajamtootaa fi hordoftootaa fi jaalatamtootaa fi hundi keessan nagaa keessanii bakka walitti dacha'anii bakka nagaa waliin. Si ga'ee jira ministeera gannama guurtaa si ga'e. Ministeerri maalitti fida? Walumaa galatti akkami nagaa keessanii jirtu mata duree baay'ee bayeessaa sin dhaggeeffachaan ture naannoo daqiiqaa 50 wayiitii fi guddaa galatoomaa yaada jajjabaa tokko nagaa ture waan baay'ee namatti toludha. Mata duree wal nu barsiisudha. Aadaa keenyaan aadaan Oromiyaa keessa akkamitti babal'ateera aadaa akkamii qabnaadha. Garuu waan xiqqoo waan nama fakkii tokko jira. Aadaa gaafa jennu garuma nyaataa fi sirbaa qofaatti luuccessuu hin qabnu akka kootti. Aadaan maali? Aadaa gosa garaagaraa jira. Aadaa nyaataa jira. Aadaa keessaa aadaa nyaataa isa tokkodha malee walumaa galatti aadaa gara nyaataa qofaatti jijjiiruun gara uffannaa qofaatti jijjiiruun gaarii miti. Sololoon akka gaariitti kaasee warreen kaanis kaastani garuu gaafa bal'isnee ilaallu aadaan hundee saba tokkooti. Sabni tokko waan ittiin beekamudha yookaan immoo biraandiingi Ingiliffaan jennu waan ittiin ol ba'ee mul'atudha aadaan. Sabni aadaa hin qabneyyuu saba akka sabaatti saba inni lakkaa'uu hin dandeenye. Aadaa irraa ka'eetu. Kun namni kuni qooqa salaalee dubbata yookaan immoo sirba salaalee sirba kan nuti jennu aadaa isaa namni sun sirraa calaqqasa kan arginuuf. Walumaa galatti aadaan kan nyaataa jira. Aadaan uffannaa jira. Aadaan mana ittiin ijaarratan haalli ijaarsi manaa Oromiyaa keessa deemtanii bifa aadaa naannoo sanaatti ijaarama. Aadaan naannoo sadan sooddootti manni ijaarsa sadan sooddootti ijaaramuu fi naannoo Wallaggaatti ijaaramu walitti hin dhufu. Manni ijaarsi naannoo Maccaa fi Tuulamaatti ijaaramuu fi gara Baaleetti ijaaramu walitti hin dhufu. Kun mataa isaa aadaa of keessaa qaba. Aadaa fuudhaaf heerumaa jira. Aadaan fuudhaaf heerumaa Maccaa fi Tuulama keessatti godhamu aadaa gara Arsii yookaan immoo Sikkoo Mandoo keessatti godhamu faana walitti hin dhufu. Aadaa garaagaraa jira. Waan isin ajaa'ibu waan kana waggaa 100tti otoo barreessine waggaa 100tti waan ajaa'ibaa of keessaa qaba. Kaameraa xiqqoo tokko qabatanii otoo waraabdanii waan nama ajaa'ibuu fi aadaan akkasii Oromoo keessa hin jira gaafa jedhee afaan nama qabsiisu jira. Aadaan irreechaa jira. Irreechi illee aadaa mataa isaa qaba kan beeku Aadaan sirna ittiin bulu. Maasaa kee afaan itti si qabee tulluu ol ba'uu barbaaddan taananii ani kurumii keessatti gadi bu'ee olaan isin baasa bakka kurumii keessanii ergisiisuu baate ergisiisuu didee ani gadin bu'aa kurumii keessatti koottaa isin. Amma koottaa yoo dhufuu barbaaddan jechuudha. Biraan jira amma waan ta'eef deeqaa muraasaaf immoo deebi'a. Itti fufii makoodii dhiifama haasaa kee addaan si jalaa jete si kutee. Nabsira. Aadaa irreechaa irratti dhaabee taanee aadaa irreecha aadaa mataa isaa qaba. Mee waan sana xiqqoo irraa dubbisaa irraa nu barsiisaa warri beektan baruun barbaada akka koottanii aadaa sirna ittiin bulmaataa jira. Sabni tokko haala ittiin bulmaataa itti bahee galu haala itti mana isaa bulchuu aadaa adda ta'e tokko jira waan ajaa'ibaa sanallee akka aadaatti ilaallu nuti garuu aadaa mataa isaa danda'e of keessaa qaba sirni ittiin bulmaataa itti deebi'ee aadaa ateetee jira. Akka guutuu Oromiyaatti ateeteen aadaa akkamii qabaa? Sirni ittiin bulmaata ateetee maali? Aadaan sun gaafa calaqqifamu akkamii jennee gaafa ilaallee aadaa ajaa'ibaa tokko jira garsanallee too deemtanii ateetee keessa faaruun jira duudhaa waan ta'eef jira waan ajaa'ibaati. Itoo waan sanallee qorannee warri beektan immoo sinirraa barachuuf afaan banee sin eegaa ani akka kootti aadaan sirbaa jira. Sirbi naannoo Baaleetti sirbamuu fi sirbi naannoo Harargeetti sirbamu waliif fakkaatu. Aadaa mataasaa ta'e qaba. Loqoda mataasaa qaba. Seelluga, yeedaloo fi yeebaloo mataasaa ta'e qaba. Kunillee aadaadha jechaadha. Waan walirraa baratamaa deemudha. Dhalataan dhufu ka jalqabaarraa fudhatee itti fufaa darbaan dabarsaa walirraan heergaa jechaadha. Aadaa sirbaa keessatti ogbarruu mataasaa danda'e jira jechaadha. Ogbarruun mataasaa danda'e qaba. Keessumaa horteen Oromoo shanan sirna yookaan ogbarruu ajaa'ibaa tokko qabu. Ogbarruu suni naannootti garaagarummaa qabaata. Afaan tokkodha garuu aadaan isaa garaagaraatu jira. Isallee aadaan sunillee waan nama ajaa'ibudha. Kan biraa aadaa wal gargaarsaa jira. Keessumaa warra Maccaa fi Tuulamaa biratti daboo jedhu, daadoo jedhu. Kun immoo naannoo
warra sadan sooddoo fa'aa biratanichi darbitanii immoo gara sikkoo mandoodhattan raayyaa fasabuu dhattan hiika biraa qabu. Jigii jedhu, dachaasaa jedhu, walii bahuu jedhu. Waan suni aadaa garaagaraa qaba. Gaafa daboo walii baatu akkamitti walii baatu? Maaltu gaggeeffama? Sirna kamtu isa keessa jira? Sirna mataa isaa danda'e qaba waan sin ajaa'ibu. Sunillee aadaadha jechuudha. Sunillee aadaadha. Inni dhumaa aadaa ittiin wal dhabbee uumuuti. Yookaan immoo warri macaa fi tuulamaa maal jedhu? Jaarsummaa jedhu. Jaarsummaan kun maali? Yaa'ii jedhu. Yaa'iin kun maali? Aadaa ajaa'ibaati. Aadaa ittiin waan silaa duudhaa fi sirna tokko cabse duubatti deebisan. Cabsanii deebisuu inni arrabsu 2015 ni yaadattu waa'ee fuudhaa fi heerumaa irratti aadaa fuudhaa fi heerumaa keessumaa warri macaa fi tuulamaa kun seera cabsinaan warra abbaa gadaa gadi ba'anii waan kana arrabsanii duubatti deebisan. Kuni aadaa ittiin wal gargaarsaa yookaan immoo aadaa yaa'ii yookaan aadaa jaarsummaa waan jedhu jira. Naannoo Baaleetti fudhatan aadaan kun aadaa yaa'ii yookaan jaarsummaa kun waan alaa biraatiin jira. Gara Salaalee dhaqxan waan biraatiin jira. Gara Harargee gara Walloo dhaqxan waan biraa. Gara Jimmaa dhaqxan waan biraatiin jira. Kanaafuu kunillee akka aadaatti ilaaluun keenya barbaachisaadha jechuudha. Malee gara sirbaa fi gara nyaataa qofaatti aadaa luuccessuun akka kootti sirrii miti. Aadaan hundee saba tokkooti. Hundee saba tokkooti. Sabni aadaa isaa hin beekne akka sabaatti soofteerii biraatti fe'amee jira yookaan ofirraaffatee jiran jedhama. Yoo aadaa kee kanneen hunda isaa yoo deddeebitee ilaalte waan si ajaa'ibuu fi waan si barsiisudha, waan sammuu kee jabeessudha, waan deebi'ee walitti nu hidhudha. Walumaa galatti hortee Oromoo shanan deebi'ee aadaa kanatti walitti hidhameeta. Gama aadaa sirbaatiin, aadaa afaaniitiin, aadaa uffannaatiin. Aadaa uffannaa keessa maaltu jira? Bareedina keenya jira. Aadaa nyaataa keessa maaltu jira? Bareedina keenya jira. Aadaa mana ijaaruu keessa maaltu jira? Bareedina keenya jira. Aadaa irreechaa keessa maaltu jira? Bareedina keenya jira. Aadaa sirna ittiin bulmaataa mana keessa maaltu jira? Bareedina aadaa ateetee addooyyee waan hunda keessa aadaa sana keessa walitti fidee akka hiddaatti walitti nu hidhaa jechaadha. Walumaa galatti kun yaada koo dhuunfaa kootitti guddaa galatoomaa madda walaabuu miidiyaa baga nagaan dhuftee falmata akkamii nagaa keedhaa itti fufuu dandeessu. Madda walaabuu baga nagaan dhuftee anaa rufu sin jedhee jira. Hin dubbatta jedhee callisee beektaa makoo. Miyuutii irra jira. Nama osoo dubbatu dubbachuun xiqqoo natti hin tolu sanumaaf callisee baga nagaan nu eeddanii ijoollee Oromoo keessaayyuu hordoftoonni obboleessa keenya jaalatamaaf kabajamaa Tulluu Coqorsaadha. Guyyaa irraa wal quba qabnaa keessaan Tulluu Coqorsaa sagantaa kanarra jechaadha. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu warroonni as keessa jirtanillee hundinuu maakoodii dabalatee jirraa istiidiyoo dabalatee hiree akkasumas immoo Oro 44 obsee hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas warroonni yaada koomentii kennaa jirtan warroonni sheer gootan hundinuu galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa ammootu nu barsiisa. Sagantaan akkas jedha madda walaabuu. Wantoota aadaa kan naannoo keessanitti ta'an fakkeenyaaf nyaata illee haa ta'u sirba aadaa illee haa ta'u wantoota aadaa naannoo keessanitti ta'an keessaa maal yaadattu yookaan maal wal barsiiftu aadaan fakkeenyaaf kutaan yookaan Oromiyaan tuni bal'oodha waan ta'eef aadaa qabanii walitti aadaa waan jedhamu tokko nu haa godhu malee aadaa gosaa qabna jechuudha. Kanaaf uffannaalleen kan garaagaraatu jira nyaannummallee akkasuma akkuma san dubbii waa hedduu kaasaa ture mokoodiin jechuudha sirbas fudhachuu dandeenya kanneen keessa mee wantoota akkam qabdan uf barsiisiiti san booda waan aadaa naannoo kan kee ibsu san irraa waan nu barsiisii waan jedhu ibsa mata duree. Duraan dursee sagantaa kana qopheessuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Keessaayyuu akkuma beekamu aadaan eenyummaa saba tokkooti ibsituu eenyummaa saba tokkooti jecha identitii saba tokkooti. Akkasuma immoo identitii biyyaallee ta'e jechaadha. Yuunivarsaalii hoggaan ta'e walitti dhufeen jedhe sabaaf sablammii biyya sanii mul'isa. Ayyaana sabaaf sablammoota jechuudha. Ayyaana yeroo hedduu kabajaa kan turte sun jechaadha. Akka hawaasni biyya takka keessa jiru sabaaf sablammii biyya takka keessa jiru walitti fidaa waggaa walitti fidan kana mootu aadaan kun kan Oromooti, aadaan kun kan Tigreeti, aadaan kun kan Amaaraati, aadaan kun kan Beenishaangul warra Kibbaati jedhanii akka isaan wal beekaniifillee chaansii yookaan carraa uuma. Sanii gaditti yoo ilaalle immoo akka Oromootti aadaan keenya haalli uffannaa keenyaa gargarallee ta'u garuu mootu maqaan ittiin waamamnuu fi diina biratti ittiin laallamnu Oromoodha. Oromummaa keenya mootu ittiin boonnaa ittiin bakka kamittuu
sabboonummaa Oromummaa keenyaa kan ittiin ibsannudha. Garuu ammoo identity saba tokkoo kan ittiin ibsamu sirna uffannaa isaa, sirna nyaata isaa, sirna weelluu isaati. Fakkeenya yoo fudhanne uummanni Oromoo uummata seenaa guddaa qabu, saba guddaa gurraacha gaafa Afrikaa kan jedhames shamarran mammagaallan, shamarran babbareedduu gaanfa Afrikaa keessaa Somaaleetti aanuudhaan, ispeeshaalii dubartoonni Somaalee Afrikaa keessaa bareedinummaa sadarkaa tokkoffaarra jiran jechaadha. Miis Afrikaa yeroo hedduun dorgomanii. Sanitti aansuudhaan shamarran Oromoo ammoo bareedinaanis identitiin isaanii kan ittiin ibsamu jira. Fakkeenyaaf haalli uffannaa isaanii yeroo hedduu callee qaba jechaadha. Godinuma kanuu haa ta'u yeroo hedduu wanti isaan itti uffatanii dorgommii adda addaa himan callee yeroo hedduu mul'isan jechaadha. Kanaaf Oromoon kaleessallee har'allee identitii isaa kan ittiin ibsatu haala uffannaa isaati. Haalli uffannaa isaa fakkeenya yoo fudhanne lixa Oromiyaa yoo fudhanne Wallagga haalli itti uffatu qaba, Jimma haalli itti uffatu qaba, Iluu Abbaa Booraa haalli itti uffatu qaba. Akkasumas immoo haala wallee isaanii keessatti yeroo ilaallu lixa Oromiyaa kana keessatti kan arginuu fi jiddugaleessa Oromiyaatti kan arginuu fi kibba ba'a Oromiyaatti kan arginu gargar jecha. Niitoorkiin isa qabee jira. Jiddumaan nama ajaa'ibaa. Kibba bahaa fi anaa dhufu baga nagaan dhufte, Foozuun biyyarraa dhufaa jirti. Anaa dhufu baga nagaan dhuftedha. Niitoorkiin isa qabee jira naaf fakkaatte. Dhagaama. Kibba bahaa ani hin dhagaa isin bira yoo taate malee. Ayyee takkaa waliin jijjiiramee niitoorkiin si qabee saniif dubbadhe itti fufi dhiifama. Moobaayilli asii banaara garuu dalagaara. Moobaayilli lama baneefii jira. Ayyee dalagaara. itti fufi amma hin dhagaama. Ayyee asinatti mul'isa hoggaan dhaabbate. Ayyee kanaaf nuti kibba ba'a Oromiyaa yoo furanne fakkeenyaaf asiin Arsii dabalatee, Harargee dabalatee, Boorana dabalatee, Gujii dabalatee akkuma haalli teessuma lafa keenyaa fi baqqanni qilleensa keenyaa garaagarummaa qabu gammoojjiif baddaa taree maal jedhee addaan babbooqan haalli uffannaa keenyaas gargar bayaa. Fakkeenyaaf naannoo Baaleetti yoo fudhatte dargaggeessi akka itti uffatu qaba dur jechaadha. Amman tana namuu aadaa ofii dagateetiin kallattii adda addaa keessa kufnee jirra. Third generation orderii keessa galleerraa uffata adda addaa surree ciccitaa uffachuu wantoonni akkasii sunniin uffachuun kunniin aadaa balleessaa dhufu malee kaleessa dargaggeessi naannoo Baalee waan uffatu qaba. Dargaggeessi naannoo Arsii waan uffatu qaba. Jimma, Harargeen, Shawaan, Wallagga waan hundaayyuu amman tana ammoo dhaloonni kuni third generationiin kuni ordera warroota aadaa addunyaa kanaa balleessuuf deeman keessatti waan kufnee jirruu fi aadaa keenya beekuuf dubbachuuf rakkannee jirra jechaadha. Fakkeenya yoo xiqqoomisii waa irraa bebbeekne malee an akka nam tokkootti waanuma xiqqoo argatiif irraa arge yoo taate malee carraan nuti keessa dhufne carraa baay'ee dhiphaa aadaa ofii beekuu irratti, seenaa ofii beekuu irratti aadaa dhiphaadha. Kanaafillee miidiyaan Oromoon qabdu ispeeshaalii aadaa ofii promoot gatuu irratti hojjetaa jiran. Fakkeenyaaf sa'aatii 24 yoo siyaasa haasan sa'aatii 24 kana keessatti sa'aatii tokko waa'ee goloo fi gola Oromiyaa keessaayyuu miidiyaaleen gurguddoon akka OMN, Shabboo miidiyaa, Keelloo fi isaan biroollee jechaadha. Waan kanarra yoo hojjetan dhaloota har'aa kana riika bargatanii aadaa isaanii barsiisuu danda'an. Aadaan kun ka Wallaggaati, kun ka Jimmaati, kun ka Booranaati, kun ka Arsiiti jedhanii yoo isaan hin barsiisin jaamuuf deemnaa. Jaamiinsi kun ammootu kufaatii guddaa duudhaa ofii wallaaluu fida jedheetiin amana kanumaan jedha. Okay, waan ati jette irratti waan dabalu wayii qaba. Irra qabbuudhaan irratti banaa fi tokkoffaa biyyummaan tokko yoo akkuma waliigalaatti biyya kan jedhamtu yoo waa sadi qabaatteedha. Saba yoo osoo hin taane biyyummaan takkayyuu biyya jedhamte kan waamamtu yoo waa sadi qofa qabaatte biyya jedhamuu dandeetti. Isaan gafaa irratti yookaan isa tokkoffaa irratti biyyi takka yoo alaabaa ittiin beekamtu qabaatte biyya jedhamtee waamamuu dandeetti. Inni lammataa yoo aadaa qabaatteedha. Aadaa nyaataa, aadaa fuudhaa ta'ee walumaa galatti aadaa yoo qabaatte biyyi suni aadaa uffannas haa ta'u, aadaa kamuu haa ta'u biyya jedhamtee waamamuu dandeetti. Inni dabalataa ammoo yoo aartii qabaatteedha. Wantoota kanas yoo biyya jedhamtee waamamuu dandeetti. Sabni illee akkasuma saba jedhamee kan waamamu yoo waan sadiin kana qofa qabaateedha. Alaabaa, aartii akkuma san aadaadha. Kana sadiin sabni hin qabne addunyaa kanarra hin jiru. Yoo laallee tokkichi isaan jiru jechuudha. Sabni kamiyyuu xiqqaa fedhe yoo ta'e nama 5 illee yoo ta'e alaabaa qabatee deema. Nama 5 illee yoo ta'e aadaa qabata. Atileest xiqqaatee aadaa uffannaallee dhabu, aadaa biraallee dhabu, aadaa itti nagaa wal gaafatu qaba. Sunis aadaa jedhama. Kan itti nagaa wal gaafatan. Namni tokko amma ganama bara ati fakkeenyaaf madda walaabuun afaan isaa salaama ta'uu barate yookaan jecha yeroo mara assalaamu alaikum jecha jedhutti yoo ka fayyadamu taate yeroo kamiyyuu abbaa fedhe bira yoo dhaqe faranjii bira yoo dhaqe afaan sun akkasuma jira. Isatti akka aadaatti barata jechuudha. So wantoota hedduutu jira. Kanaaf waan sadiin kana beekuun addaan baafnee beekuun keenya dhaloonni ammaa kun baay'ee barbaachisaadha. Anis gabboo fi itti bana jabaadhaa jira ol deebi'a waan ta'eef itti fufa.
Makoodii ni jira, makoodii itti fufi. Ayyee. Mee ayyee keessumaa gama aadaa kana wal qabatee yeroo itti amantiin aadaa kana dhiibaa dhufantu jira. Keessumaa gara Macaaf Tuulamaa kanatti amantii wal qabatee aadaa keenya yeroo itti ituma bareechinee hubannee waa'ee aadaa sanaa tilmaamnee xiinxallee ilaalin yeroo itti jibbinuu yeroo itti fuunee sila waan aadaa keessumaa nuyi tokko keessaa fuunee gannu jira. Keessumaa gama aadaa uffannaa, aadaa sirbaa, aadaa nyaataa irratti kanarratti miidiyaaleen gurguddoos ta'anii namoonni keessumaa hayyuun keenya kanarratti cimsanii hojjechuu qabuun jedhan. Fakkeenyaaf aadaa nyaataa fudhattee waan amma Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru keessumaa aadaa warra faranjii kana hordofuurraa kan hafe aadaa keenya sadha. Aadaa nyaataa sadha irratti Oromoon hundeerraa kaasee qabatee dhufe sana ammayyeessuu yookaan immoo waan sana jijjiiruu bifa gaarii ta'etti jijjiiruun hin argamu. Guutumaan guututti nyaata sana gattee nyaata warra haala nyaata warra faranjii kanaan bakka buusuu akkasumas warra adii kana hordofuutu argama. Kun akka kootti dadhabbina. Nyaata silaa aadaan nyaataa keessumaa Oromiyaa keessa jiru waan ajaa'ibaati. Waan sana ammayyeessuu iddoonni hanqina qabutti fooyyessuutu nurraa eegama. Kun irratti hojjetamaa hin jiru. Keessumaa dhaloonni ammaa kun irratti hojjetadheen abdii qaba akka kootti. Aadaa uffannaas akkasuma. Aadaa uffannaan kunis yeroo baay'ee nuti kan hordofnu yookaan qaxaleedha kan ofiin jennu yookaan immoo nuti ammayyoomni kan ofiin jennu yoo warra adii hordofne yookaan akkasumas yoo warra saba warra Habashaa kan waan isaan hordofne akka ammayyoomnitti of ilaalla. Kunillee dogoggoraadha. Keessumaa aadaa uffannaa irratti jechaadha. Aadaa uffannaa irratti shaamarreen Oromoo tokko jilbi ishii hin mul'atu. Yeroo kanatti jilba miti handhuurri ishii yeroo mul'atu jira. Kun na biratti qaaniidha. Maaliif Oromoon safuu beeka. Safuu uffannaa isaa ajaa'ibaa qaba. Aadaa uffannaa ajaa'ibaa qaba. Keessumaa bifa filannaa halluu irratti. Halluun inni filatee uffatu keessumaa gosa qomoo Oromoo kamuu biratti waan addaa jira. Hortee Oromoo kamuu biratti waan addaa jira. Horteewwan shanan birattu jechaadha. Bakka kamis deemii bakka kanas deemii halluu filannaa isaa irraa kaasee uffannaan inni uffatu waan uffannaa aadaa irratti waan ajaa'ibaa jira. Waan sana garuu uffannaa kana yeroo nuti ammayyeessuuf jennee wanneen warra adii kanatti daddaballee faashinii warra adii kana yookaan immoo ammayyeessuuf yeroo itti nuti rakkannu jira. Sun dogoggoraadha akka kootti. Silaa halluu isaa akkuma jirutti ta'ee achumatti waatti dabalta achumatti fooyyessita malee ammayyeessa jettee uffannaa warra adii istaayilii yookaan immoo haala uffannaa warra adii taasisuu hin qabdu. Kan fooyya'uu qabu achumatti fooyyessuu qabda malee. Kun tokkodha. Karaa biraatiin aadaa gara mana ijaarsaatti yoo dhufte. Mana ijaarsaatti yoo dhufte keessumaa jechootuma itti fayyadamnurraa jechootuma afaan keenya itti fayyadamnurraa kayyuu kaanee irraafannee jira haala aadaa ijaarsa Oromoo mee ammamtu keenyatu yerootti muuzeemii garaagaraa ijaaru yerootti mana bakka bashannanaa garaagaraa ijaarru haala Oromoo itti ijaarrataa jiru sanatti ammayyeessumaaf dadhabne isuma citaan ijaaraa ture sana bifa qorqoorrootiin ammayyeessuu maa dadhabne jedheen gaaffii na keessatti uumama yeroo baay'eena. Saaloon manyitaa jettu mee jechuun kanayyuu isin keessaa haafuuti gorroo duubaa fi cinaa jedha diinqaaf gorroo duubaadha fayyadama. Nama jala jira namni hedduun nu seensaa jiranii tarii adimiin namni harkaa qabu ijoollee hedduu jala jira. Okay, asumaan gadi bu'uu danda'a rakkoon qabu ani keessumas bakkiin jira bakkiin jira miin kun bakkiin jira. Ani hooyyee rikkeen gaddi gadi gadan deebi'a. Ni booda dhufashee. Akkas jechuu kiyyaa miti bakka jira asirra. Bakki namni tokkos ni jira nama tokko horsiisuu dandeessu eenyu adimiin inni feenee tarkaramti fakkaata. Okay, ammayyuu nama lama seessuu dandeessu. Bifa sanaan ilaaluun gaariidha yaa madda walaabuu keessumaa yaa uummata Oromoo waan akkasii kanarraa fagaachuu hin qabnu aadaa keenya ofirraa dhiibuu hin qabnu amantaan aadaa ofirraa dhiibu sirrii miti ammayyeessuu ni dandeenya jechuumatti keessumaa waan aadaa fuudhaaf heerumaa keessatti keessumaa amma bifa ammayyaawatti waan deemu jira ammayyaawaa gaafan jedhu bifa aadaa faranjii gaggeessuu kanatu jira malee bifa silaa aadaa fuudhaaf heerumaa kan Oromoo sanaa ammayyeessinee itti fayyadamuu irratti hin argamnu. Kun dogoggora guddaadha. Silaa aadaa furdaa qabna. Aadaa furdaa sanatti fayyadamuudha malee aaduma sanachumatti aadaa sana fooyyessinee bifa bareedaa ta'e qabaachisuudha malee ammana irraa hir'isuun waan sana guutumaan guututti jijjiiruun aadaa sun akka badu taasisaa jira. Kanarratti keessumaa aadaa nyaataa, aadaa uffannaa, aadaa fuudhaaf heerumaa guutumaan guututti badaa jira waan jedhu abdii qabanii. Aadaa fuudhaaf heerumaa keessatti waan addooyyee jedhu jira, ilaallacha jedhu seenaa, sabbat marii, hawwee waan akkasiitu jira baay'ee isaa ammam kana waa'ee kana beennaa jennee immoo of gaafanne baay'ee dadhabaa jira dadhabbina qabna achirratti of sirreessuun gaariidha jechaadha.
Itti aansee mee waa'ee aadaa ateetee guutumaan guututti jecha ateetee jettu yoo Oromiyaa keessatti irraafatamaa jirti darbee darbee warra sirna gadaatiin bulurraan kan hafe waa'ee sana